Uzgerin odojiru maritan albeni zibachizu Tafirain obsani gechi alaga namatechizu Hinkabna dabona lave gotati intani jarrame Ufumata embula tirachuf jede singanu harme Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu. Daqiiqaa muraasa waa dubbachuufani ta'eewwan har'aa keessa jirru kana ilaalchisee waama hafuura baafachuufani. Akkuma beekamu amma guyyaa har'aa kanatti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u jedhamee mootummaa yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa bulchaa jiruun dubbatamuu isaa dhaga'aa jirra. Bifuma wal fakkaatuun immoo hooggantoonni ABO kan bara jireenya isaanii guutuu qubee afaan Oromoo kana yookiin afaan Oromoo kun akka afaan hojii biyya Oromoo ta'uuf qabsaa turan immoo 9 mana hidhaatti guuramuu dhageenya. Filmiin kun wal simalaata akkaataan itti kaarakteriinsaa, pilootiinsaa, konfliktiinsaa, climaxiinsaa hojjetame kun wal simataa. Filmiin kun asoosamni kun hundi isaa maddii inni irraa ka'ee Oromoon waan barbaadu wallaaluu isaati. Amma dubbii hooggantootaa miti. Isaan dhalma namaatii akkuma keetiin nama si dura bu'anii malee garuu kaayyoo durumaa waan barbaannu wallaaluun keenya kufaatii yeroo 99 nu kuffisaa jira. Namni seenaa irraa hin baranne nama jaamaadha jara keenya. Siyaasni keenya ammallee sadarkaa bilchinaarraa akka hin geenye indikeetoroonni 1000 mul'ataa jiru. Tokko abbuma arginee harka reebna, abbuma argineef dhiichisna. Namaaf ija keenyatu namarraa hin buune. Amma namoota biyya sana keessatti tapha siyaasaa taphachuudhaan cinatti of duuba namoota iriirsanii burraaksisan keessaa namoota 2, 3, 4, 5 yoo maqaa sii dha'ee Lammaa Magarsaa, Abiy Ahmed, Jaal Daawud Ibsaa, Marroo Kumsaa, eenyu, Jawaar, eenyu namoota kana hundumaa duukaa Oromoon lafa dhiita. Lafa dhiita. Inni kaan utuu du'ee fi utuu dhaabeetti fannifamee fi fannifamuusaa sanyii Shaashamannee sanaayyuu taanaan asii gadi galagalchanii ijoolleen keenya ijoolleen isaanii fannisan miti. Hooggantoota kanaaf. Kanaaf immoo dhiyeenya kanatti gadi ba'anii namni 87 nama kashalabbee tokkittiidhaaf sababa Facebook irraa wacce qofaaf ba'anii wareegamuun ragaa gahaadha. Oromoon ammallee waan barbaadu beekaa hin jiru jara keenya. Qabsoon keenya nama nu dura dhaabatee miidiyaa irraa haasaa jiru kanaa olidha. Qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga jarana namni dhiiga borcee dhiigaan taphata. Dhiiga dhala namaa moo dhiiga obboleessa kee moo dhiiga obboleettii kee dhiiga haadha kee dhiiga abbayyee kee dhangala'aa tureen borcuun taphachuun jarana kun qoosaa ta'ee qabsoon Oromoo. Maal barbaadda? Maali wanni ati barbaaddu? Waan afaanii oliiyyuu biyya dhabnee bar biyya hin qabnu biyya hin qabdanii garbummaa keessa jira Oromoon. Maaliif kana beekuu dadhabdanii? Akka garbummaa hamaa keessa jirruuf manni hidhaa haa dubbatu jarana manni hidhaa amma iddoo hanqateera haa dubbatu kun. Qaroowwan ijoollee qaroo sammuu qaban har'a mana hidhaa jiru. Isheen kaan yuunivarsiitii irraa ari'amteetti 30 ol. Kana qofa immoo miti isheen kaan immoo mana barumsaa keessaa baatee bosonatti dachaatee namni ta'etti kaan immoo jarana Oromoon miliyoona
tokko lamaa ol ta'u lixa Oromiyaa baha Oromiyaa irraa daguugameera jarana baqatee biyyaa bahaa jira maal taatanii Wallagga laalaa Gujii Boorana laalaa hin jiru uummanni dhumaa jira kanaaf barra damma keessa jirtu kana barratti callisaa jirtu bara akkasii kana keessa jiru. Harree namni paartii siyaasaa isaa yookiin dorgommii isaa yookiin waan maaloodhaa fi afaan Oromoon afaan hojii sii godha maali jetteetti maal wayyaaneen iyyuu waggaa 3-4 dura magaalaan kana keessa magaalaa Finfinnee keessa maqaan jiran iddootti nuufa deebi'anii afaanis akkasii jette isheenuu irraa bu'uu ishee dura maal irraa buute miti wayyaanee lammaffaan kunooti. Maaliif waanuma qilleensa bubbisu kana duukaa lafa dhiitu? Maaliif namoota dhuunfaa duukaa lafa dhiitu? Waan barbaadan beekaa Oromoo maali? Maali waaqayyo sammuu kana maal nurra kaa'e ka xiinxallu miti ka boofnee baafnu miti maali? Dhala namaati ati. Maal waan darbitu waan bitamtu waan nyaatu waan garaacha kana nuu guutuuf moo? Waan garaachaaf waan garaa waan dhagaa waan keessa rafnuuf waan lafa taakkuu boriftaan meetiruma 3 nu gaafa dhadhee jarana awwaalam waan dachee kana oliitiif jettee sammuu kana gurgurtee hin jiraatin maal namana dhugaan gurguriinaa dhugaadhaan hin taphatinaa yeroo hundumaa fiilingii qabsoo keessatti aarsaa baafamaa jiru immoo ilaalaa kana gaafa beektan falmannaa dhugaa falmatu. Falmannaa dhugaa. Ammasi waan dura keenya jiru kuni waan salphaatti keessaa baanu sitti fakkaate. Warra amma biyya bulchanis seetaappii pilaatfoormii sii qajeelchaniiru akkamitti akka ati gandaan lagaan wal qooddee amantiin walitti wal daguugduuf sii qopheessaniiru. Eenyuu kee hunda keessatti qoodama sii naqaniiru. Qoqqooddii sii naqaniiru. Isa bosonaa waraanu keessa qoodama naqaniiru walitti akka isaan gaman gochaa jiru. Isa magaalaa keessa jiru akkasii jaarmiyaa siyaasaa walitti naqaa jiru hooggantoota dhiitaa jiru baasaa jiru. Namni jaarmiyaan kamuu filannoo biyyoolessaarraa yoo eeyyama qabaateyyuu waajjira banatee siyaasa isaa ajandaa siyaasaa isaa dubbatachuu hin dandeenye uummatatti. Walgahii waamuu hin dandeenye homaa gochuu hin dandeenye hin danda'amne. Abbaa irrummaati. Irreedhaan bulaa jira biyyi sun. Sirna nafxanyaa sirna nama nyaataatiin garuu kan afaan kee dubbatuun bulaa jira biyyi kun biyyi sun. Biyya dimokiraatoof akka biyya ammaa naannoo keessa jiru kana keessatti paartii gurguddaan 2tu jira kan biraanis jiru. Isaan kun yaada isaanii ba'anii istaadiyeemii gurguddaa irratti ibsachuudhaaf naannoo tokko gidiraan qaban bilisa. Uummata kan taajjabu eenyuun akka fudhatu eenyuun akka jibbu uummata biyya kanaatti murteeffata rakkoo tokko hin jiru. Biyya sana keessatti kun hin danda'amne. Iddoo kaanii qawwee fi birrii itti kennameeti yookiin immoo doorsifameetu hiriira ba'a. Uummanni immoo kan hiriira bahuu fi barbaadu immoo hin ari'atamaa jaarmicha gargar hankaaksu. Biyyi sun badeera. Yaaddoon koo wal fixnee wal daguugnee ammayyuutti jirra. Muka kolfaa addunyaa kana akka hin taane yaaddoo qaba. Qofa Oromoon miliyoona 60 ta'ee garbummaa kana aammatee bara baraan jiraatee yaadu. Yookiin hin daguugama yookiin daguugama malee uummanni kun obbilisoomsa. Garuu gaaga'ama dhufuutu na yaaddesse akka malee na yaaddesse. Waraana keessaa bu'aan dhufu hin jiru. Wal fixuu keessaa wal ajjeesuu keessaa bu'aan dhufu hin jiru. Daguugama badaa kan addunyaan hin jaallanne kan waaqni lafti hin jaallannetu ta'a. Kan immoo kan gochaa jiru sirna amma biyya bulchaa jirudha. Itti adeemaa jira jalqabeera. Filannoon hin jiru. Yoo jiraates wanti jiru jira. Filannoon hin jiru. Yoo pirootokooliidhaaf hin jiraata ta'e immoo wanti jiru ifa. Soo filannoo maalii lafaa qabda? Filannoo yookiin pilaan B karoora A miti. Karoora A lafa kaa'attee turte karaa nagaadhaan qabsooftee filannootti dhiyaattee uummanni yoo sagalee isaa sii kenne biyya bulchuu aangoo fudhachuu. Yoo uummanni si dhiite immoo keessaa baatee teessee dabaree eeggachuu ture.
inni cuufame faayilisaa. Hooggantoota keeja kee duratti dhiitanii konkolaataadhaan maneedhaatti guuran ga'e. Karoorii baahan immoo maaltu jira? Sarka bitaa obboleessa kee mirga kabaji. Beekan gulummaa dhalaati. Cambridge USA 2010. Amma dhufaan si baasu tumaa ganamaa dhugaadhaaf jaaji. Cabsa warra saniidha. Taatu akkamii afarda. Altu sirraa fokkisaa gurba. Guddisaa garii sanyii taaddasaadha. Gadaan uufaf gabbira. Lukajete a general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru. Aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru. Lukajete a general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru. Aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru. Aramete duro apaan kalacha, sera wama. Aramete duro apaan dama, sera ngacha. Aramete duro apaan kalacha, sera wama. Aramete duro apaan dama. Lukajete a general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo nuyi jiru.